السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرتور دفتوتا channel يوتيوب عبد الأب غافي نموتا بايه كنتاي في أكسوبا يوتيوب مونيتايزيشن يوكاري مو يوتيوب رمالك أرجتشوف ديرك أبا build your channel history وانجلو كان أوسو هنسرسن channel كيسن أولاغا غوتشو هندندو يوكاري مو غرا كفلتيتيس دربو هندندو كيستو يرو أما كان كيستو نموني بيا عربا بيا إثيوبيا كيسا جرتن channel history build channel history waan jedhu namoota baay'ee rakkisaa jira. Deebii isaa yookaan immoo barnoota isaa daqiiqaa xiqqoo keessatti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Akkuma beekamu YouTube'n ulaagaa guuttachuuf yookaan immoo gara monetizeetti dabarfachuuf erga subscribe sa'aatii waan mara guuttatanii kaatanii apply isiniin jedha. Garuu yeroo isin gara applytti yookaan immoo gara kaffaltiitti gara monetizeetti dabarfachuudha jettan channel history waan jedhamu advanced feature jalatti yookaan immoo channel keessatti settingii irratti build your channel history waan jedhu namoota baay'ee rakkisaa jira. Haala kamiin build channel history kana sirreessuu dandeenya, haala kamiin qajeelchuu dandeenya ka jedhu tartiibaan tokko lama jennee waliin ilaallaa jechuudha. Akka inni ifa isiniif ta'uuf gaafa saatiif subscribe guuttattanii kaatan ulaagaa isin guuttachuu qabdan fakkeenyaaf channeliin sun verify ta'uu qaba lakkoofsa bilbilaatiin akkasuma build channel history build gochuu qabdu haala kamiin build channel history sana bira dabarfannaa isa jedhu namoota baay'eetu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee na gaafataa ture keessaa suuraa natti ergaa turanii akkasuma koomentii jalatti irra deddeebi'ee na gaafataa turanii kanaafuu anis deebii isaa gabaabsee isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Karaa salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti waliin sirreessinee kan ilaallu ta'a. Filannoon kanattiin sirreessan filannoo adda addaa jira. Build your channel history waan jedhu kana you can apply for monetization once you have more history nuun jedha kan isin apply gochuu dandeessa yookaan immoo kan isin monetizeetti dabarfachuu dandeessa yeroo channel history keessan guddiftanii waan jedhuun kana jechuun illegal ka jedhu kun enable ta'uu qaba yookaan immoo magariisa ta'uu qaba. Channel history kun dirqama right ta'uu qaba. Akka carraa ta'ee namoota baay'ee irratti channel history filannoo jedhu qofa qaba. Bakka biraatti ID dhaan yookaan immoo viidiyoo sakandii xiqqoo itti erguudhaan viidiyoo haga sakandii 15-20 fuula keessanitti agarsiisuudhaan verify ta'uun irra dabarfachuu dandeessu. Namoota baay'ee biratti biyyoota baay'eetti akkasitti baasa. Garuu namoota baay'eedhaaf advanced feature kana jalatti enable ka tokkoffaa enable ta'ee lammaffaan enable ta'ee akkasumas sadaffaa irratti maal gaafata build channel history waan jedhu qofa gaafata jechuudha. Build channel history kana immoo build gochuudhaaf karaan inni seera qabeessi karaa inni sirrii tahee akka YouTube'n nu jedhutti gara baatii lamaa fudhata. Kana jechuun sa'aatii guuttattanii kaatanii baatii lamaa ol eeguun ni ulfaata jechuudha. Advanced feature'n kun haala kanaan enable hin taane taanaan YouTube'n keessan irratti ta'abdan sun monetize ta'uu hin danda'u yookaan immoo channelin sun maallaqa herreeguutti achi darbuu hin danda'u jechuudha. Channel history'n kun haala kanaan right ta'uu qaba dirqama jechuudha. So kana karaan nuti ittiin right godhachuu dandeenyu kun maali? Gaafa YouTube eegaltanirraa eegala wanni kun. Erga moo wanni kun isinitti dhufees yookaan immoo erga subscribe sa'aatii waan mara guuttattanii kaatanii erga channelin keessa monetize bira gahees immoo yoo qormaanni kun isinitti dhufee isin rakkise karaan ittiin torban tokko yookaan torban lama keessatti dabarfatanus ni jira jechuudha. Garuu seera YouTube'tiin follow our community guidelines to build channel history for most creators. This usually take up to 2 months jedha. So kana build gochuudhaaf haga baatii lama isinitti fudhachuusaa ni mala jechuudha. So kun normaaliidhuma jechuudha. Channel history sana right godhattanii bira dabarfattanii gara monetizationitti achi dabarfachuuf dirqama haga baatii lama eeguun dirqama jechuudha. Kanaafuu warri channelii reef banattanii warri haaraa guddifataa jirtan taanaan channelii keessan irratti booda wanna akkasii kun dhufee isin qunnamurra jalqabuma erga nama isinii dabarsu kana sirriitti caqasuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuudhaan sirriitti haga xumuraatti yoo caqastan booda irratti yeroo monetizationii bira geessan wanni kun isin hin mudatu. Channel history'n kunis yeroodhaan right isiniif godhaa jechuudha. Amma keessattuu channel community taabiin banamee jira. Yeroo kanatti itti fayyadamuu qabdu. Community taabii yeroo baay'ee YouTuberiin haaraan ittiin fayyadamtani. Commentii reply hin gootani. Commentii deebisuu qabdu, reply gochuu qabdu. Akkasuma key strategy to build channel history kana keessatti waliin ilaalla. Tokkoffaa inni seerri inni jalqaba YouTube irratti yeroo viidiyoo maxxansitan viidiyoon sun viidiyoo oriijinaala viidiyoo mataa keessanii ta'uu qaba. Kun beekamaadha. Namni kamuu yeroo YouTube irra seenu kana beekuu qaba.
So regular post content jiraachuu qaba yeroo mara video daqiiqaa dheeras ta'e gabaabaa guyyaarra guyyaa lamarra post gochuu qabdu yookaan immoo maxxansaa adeemuu qabdu jechuudha. Kanaafu jalqabumarraa eegalaa jechuudha wanni kun. Warra immoo dhumarratti isin mudate maal gochuu akkasiin qabdan sanas itti dhufna. Ikkiree inni lammaffaa watermark yookaan immoo copyright irraa waan akka copyright yookaan immoo reused irraa of eeguu qabdu akka channeliin keessan build history isaa build ta'u reused irraa of eeguu qabdu keessattuu warreen mallattoo TikTok video ofirraa qabu gadhiiftan of eeguu qabdu jechuudha. Community guidelines yookaan immoo seera eeggachuu qabdu. Community guidelines maal akka ta'e strike maal akka ta'e duraan barsiiseen jira. Channel history build gochuuf seera YouTube maraa eeguu qabdu. Strike akka isin turuuf irraa of eeguu qabdu jechuudha. Commenti deebisuu qabdu. Respond to comment nun jedha. Commenti deebisuu qabdu barreeffama gaariidhaan commenti namni isiniif barreesse jala deemtanii itti deebisuu qabdu. Community taabii irratti postii adda addaa gadhiisuudhaan bareechitanii daawwattoota keessan engage gochuu qabdu. Kanaafuu karaa kanaan channelii keessan daddaftanii sirriitti channel build channel history kan nuun jedha sana build gochuudhaan channel history akkanii raayitii isinii gochuu ni dandeessu. Kanaafuu torban lama keessatti yoo guyyaadhaan video original content yoo maxxansitan waan hin taane of jalaa balleessitanii yoo gootan yoo wanni copyright strike isin jala jiraate sirreessuudhaan copyright claim sirreessuudhaan comment itti deebisu akkasuma community tabs sirriitti itti fayyadamu post adda addaa comment deebisuudhaan torban lama keessatti sirreessuu ni dandeessu. Garuu warri kan yoo video verification ID verification isiniif fide video verification sakandii 30 fuula keessanitti agarsiiftu osoo cinqii tokko malee fuuluma keessan qofa ilaaluudhaan abbaa channelii sanaa abbaa YouTube sanaa ta'uu mirkaneessuudhaan salphaatti irra darbuu ni dandeessu. Yookaan immoo ID keessan suuraa kaaftanii itti erguudhaan sirreessuu ni dandeessu. Akkasuma location biyya addaa gochuu qabdu. Kanaafuu dirqama community taabii sirriitti itti fayyadamuu qabdu. Playlist create gochuu qabdu. Playlist sirriitti create gootanii playlistiidhaan engage gochuu qabdu. Namoota comment itti deebisuu qabdu. Community taabii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Playlist create gochuun bareechee akka inni dafee isiniif banu isiniif taasisa. Video adda addaa daawwachuu akkasuma comment irratti deebisuu playlist create gochuu community taabii irratti video dhuma hojjettanis deebiftanii share gochuu yoo ta'e akkasuma playlist yookaan immoo suuraa adda addaa post gochuu community tab irratti akkasuma playlist maqaa YouTube keessaniitiin maqaa adda addaatiin yookaan immoo gosa adda addaatiin qoqqooduudhaan sirriitti adda baaftanii yoo gootan dafee isinii bana tartiiba kanaan yeroodhaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isiniin jechaa eegan bal'inaan immoo viidiyoo biraatiin isinii qabadhee dhufa barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattanis abdii guddaan qaba laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii